Dufe rabbi galanne agahu umri nure reisi angahu yangahu khabarin annawe asinu debiyo nala feser gawa isinin gahu gari yodage isgarin indagahu shirki dan chufame dagahu dandao ya rabbi na godi ragakati tahu arrati damale baru jalam bahu arrati damale baru jalam bahu wadi kulle tahu warras no bankaba dini raja jabah simata gaba alhamdulillah alhamdulillah ya rabbi dakaba dini raja jabah simata gaba alhamdulillah alhamdulillah ya rabbi dakaba dini raja jabah simata gaba ar alle jabah simata gaba بسم الله مقام ربي ديني قلا جباتي قدت ربي عز وجل إني سميدا بهم بأختين قديم بالا ربي وما سابق كجلا جلا عزات التنباس بخفاقا جلا جبين إسعادي بباني قلا لما نومي كل ودي فالم فكين فما سالاني فرتا قلا يا ربي يا الله جبين سيكبان دين الراجة جبان سمتا كبان يا ربي لما برحمتهم وانت قبقبا وما سندقتهم وانو بيتك اللي وانقر كرسبتهم اكا جني انسي تدبيني فتهم ناقر كراجي نولين كدتهم وانقبروتني ساخدت اندوركت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان أجيفتوتك إنك كيري الحمد لله رب العالمين بقى جراتني سنين جنة bakka jirtanitti cufti keessanuu agartanii baga rabbiin nagahaan isin jiraachise isiniin jedha duuba kanatti aansuudhaan insha Allahu ta'aalaa wanni guyyaa har'aa irraa dubbachuu fedhu yoo rabbiin alamaa fedhee waa'ee kirismasaati dhaloota nabiyyanaa Iisaadhaa jedhanii ka amma ummanni walitti qabamu kana jechuu duuba aalamni guutuun kanaan mashguula ta'u jirti ummanni kiristaanaa aalamni guutuun kanaan mashguula ta'u jirti duuba waan kanaan keessatti ummanni muslimtootaa akka daguu keessan seenne akka agartee ummata kana jaahila isaanii gama diinititti akka yaamtan kanatu isin barbaachisa yeroo kanaan keessatti da'awan barbaachisaadha haga beekaniin saahiba ufiititti waa himuun ollaa ufiititti waa himuun nama agartee itti dhaqqabsiisuu dandahan itti dhaqqabsiisuu barbaachisa ummanni kun jaahilummaadhaan guyyaa nabiyyanaa Iisaan dhalate jedhanii nabiyyanaa Iisaa ilmoo rabbii jedhanii waan hin taane yaamanii guyyaa isaallee ka inni guyyaa dhaloota kiyyaa kabajaan jedhin ka guyyaan dhaloota isaallee guyyaa kanan ta'in ka agartee guyyaan kun guyyaa dhaloota isaa tahuun qaceela ragaa wanni sabatee ittiin dhaabbatan tokko hin jirre akka kitaaba isaanii keessatti illee jedhan hattan akkasuma duuba kitaaba keenna kan rabbiin nutti buuse kanaan keessatti illee kitaabni martuu kennumaa injiilillee tawraatillee isaantu kijiba itti dabale malee kanaafuu agartee asiin keessatti dogongora isaan keessa seenan kana ummanni muslimaa irraa deebisuudhaaf dhaabbachuu qaban duuba akkasuma ammallee ufiyyuu itti gufachuun qaban Merry Christmas jedhanii kanaan agartee ka ummanni ammaan kana baga ittiin isin ga'e baga akka taatanii warra agartee ka waan kanaaf hoolaa qabatee dhaquuftu jira ka horii qabatee dhaquuftu jira ka akka adda addaatiin waliin kabaju hedduu jira ummanummaa muslimaa jechaadha ka diiniin hin galiniif hin barbaachisu kun waan baaxilaa irratti waliin gargaaran rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti dubbatee maal jedhe
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربي سبحانه وتعالى كان جل كرا كيري رت والغرغارا ملي كرا شري رت والغرغارنا جل كوني كرا شري تي كرا كيري هنتين كرا كجبا كرا باطلا رت والغرغارون برباچس دوبا كنا والقبسيسه واور اسين درا دلغان اسنيهمو فدا دوبا namni tokko guyyaa iida isaanii kanaan keessatti rafee hirriba keessatti manaaba argee manaaba keessatti waan isaan jedhan deemii kaniisaa dhaqii charchii isaanii dhaqiitii achitti duuba nabi muhammad irratti kijaba isaan oofan kana irraa deebisii jedhaniin duuba hirriba keessatti manaaba kana arge duuba abu yaziid al-bastaamiyyu jedhama inni kun achumaa ka'ee agartee deeme dhaqee ganda nasaaraa kana isaanii keessa seene duuba bakka isaan agartee itti lafa dhiitan bakka isaan dhaloota nabiyana Iisaadhaa jedhanii itti kabajanii itti walitti qabaman bakka kana keessa dhaqe duuba agartee inni kun jechu dhaqee jennaan paastan isaanii ol ka'ee dhaabbatee qeeysin isaanii ka itti waa himu sun ol ka'ee dhaabbatee waan jedheen sahaabdicha agartee nabi muhammadu isin keessa jira warra diinii nabi muhammad qabu isin keessa jira haga isin isa of keessaa baaftanitti waan takkallee isinitti himuu jedhe achirratti duuba akkami beeyte jennaan mallattoo isaatiin beekee jedhe adda irraa suyyuuda qabaa kanaanin beekee jedhe gurbaa muslimaa dhufee ka isaan keessa seenee taa'u jiru kana baaftan malee waa isinitti himu jedhe duuba inni kun abu yaziid jedhama duuba achumaa duuba akkana jedhe inni kun فوقف الباب ليتكلم وقال لن أتكلم لأن بينكم رجل محمدي فقالوا له كيف عرفت قال لأن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله أكبر waan jedhe duuba ol ka'ee dhaabbatee dubbachuudhaaf waytii ka achi ilaalee fuula ummataa keessa achi ilaaleeti gurbaa muslimaa ka isaan keessa seene kanarratti adda isaa kanarratti bakka inni suyyuuduun kanarratti asara arge faana argee jennaan ani isinin dubbisuu jedhe agartee ka haga gurbaa agartee nabi muhammaditti amane kana akka isin keessa jiruuf keessaa baaftanitti akkami beefte jennaan wanni agartee saaban nabi muhammadittiin beekaman faanti asara isaanii asirra jiraa jedhe duuba achuma abu yaziid ka'ee bayuudhaaf ofirraa deeme achirratti qeeysichummaan kun waan jedheen faqaala lahu lbaaba innii saa'iluka as'ilatan in ajabta anhaa aamannaa bidiinika ani agartee gaafii takkan si gaafadha yoo gaafii san ati nuu jawaabde nu warri kanniisaa keessa jirru warri dhaloota nabiyyanaa Iisaadhaa kabajuuf walitti qabame kun cufti ni amannaa jedheen gaafii an si gaafadhu yoo ati naa jawaabde jedheen dhageeffadhaa bakki an deemuuf asii qaamaa qalbiin dhageeffadhaa duuba achumaa waan jedheen duuba gaafadhu jedheen duuba inni hayyamee fi jennaan gaafii eegale waan jedheen as-su'aalu al-awwal man al-waahidu alladhii laa thaanii lahu as-su'aalu ath-thaanii mal ithnaani alladhaani laa thaalisa lahumaa السؤال الثالث ما الثلاثة التي لا رابع لها السؤال الرابع ما الأربعة التي لا خامس لها السؤال الخامس ما الخمسة التي لا سادس لها السؤال السادس ما الستة التي لا سابع لها السؤال السابع ما السبعة التي لا ثامن لها السؤال الثامن ما الثامنة التي لا تاسع لها السؤال التاسع ما التسعة التي لا عاشر لها السؤال العاشر ما العشرة التي لا حادي عشر لها غافي أكنا غافت أفان أروموتي سني جيجير أبشيرو دوبا بفكنان غافي هدو غافت دوبا هاغا غافي كداني سغلي غوتو غافت دوبا كان غوتو غافت دوبا gaafin isaa ka duraa maal ture gaafin isaa ka duraa wanni tokko kalamantaani maali jedhee gaafate dhageeffadhaa qaceelatti
wanni tokko kalamantaani waan tokkocha laman ta'u maali jedhee gaafate waan jedheen suni rabbii tokkocha jedheen amma alwaahidu alladhii laa thaanii lahu fahuwa allaahu azza wa jalla wanni tokkochi lama hin taane rabbii tokkocha ka yeroo cufa akkasumatti ta'u tokkochummaa isaatiin allahu akbar gaafin lammataa wa amma al-ithnaani alladhaani laa thaalisa lahumaa فهما الليل والنهار وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين غافل لما تاوني لما كاغرتي سدنتان مالي جدي غافت هل كني في قيادا جدين ربين آية قرآنا كيستي دبتي أكنا جدي دوبا وجعلنا الليل والنهار آيتين غوني جرى أغرتي هل كني في قياكنا mallattoo goonee jirraa jedhe mallattoo tokkochummaa rabbiitirra nama qaceelchu aayata ragaa itti fidate duuba kasadaffaadha wa amma athalathatu allati laa raabi'a lahaa fahiya as'ilatu nabiyyallaahi muusaa alayhi assalaam lilkhadr wanni sadi ka afurin taane maali jennaan gaafii nabiyyanaa muusan nabiyyanaa khadar gaafate nabiyyanaa khadar gaafa karaa waliin deeman gaafate gaafii sadeensanii afurin taatu dabarteree gaafin akkana jedhe wanni afraffaadha wa amma al-arba'atu allati laa khaamisa lahaa fahiya al-kutubu as-samaawiyya al-arba'a az-zabuuru wat-tawraatu wal-injiilu wal-qur'aan wanni afur ka agartee shan hin taane maali jennaan kitaaba rabbiin samii irraa buuse كتاب توراتي كتاب إنجيلي كتاب زبوري كتاب قرآن كرب النبي محمد الربوس كتاب كنين أفرانية أكنا جريدة بسيف الله أكبر إجابة السؤال الخامس قافين شنفانا وأما الخامسة التي لا سادس لها فهي صلوات الخمس والنشان كجهنتان مال جنان صلاة شن الربين سمي الرابوسي صلاة الشني صلاة جهنتات تربنتات سديتنتات صلاة واجبة إلى قيام الساعة ججرم نسي فنجرو الله أكبر أكت ديبس قربا ورى مسلمة إجابة سؤال السادس قال لك ورى نصارت قافتي بيك ديبسا كان كن نجر دوبا ويا كريسمسا كان ركب جو ديما كان ummanni kanniisaa jiru ka walitti qabamee dhaloota nabiyyanaa Mu'iisaadhaa kabajuu deemu cufti achitti islaamee dhageeffadhu duuba cufti achitti islaamee ilmoon xiqqoon osoo keessaa hin bayin ashhadu an laa ilaaha illallah jedhee shahaadaa qabsiisee keessaa baye akkatti hojjata warri asiin duratti dabre agarte wa amma as-sittatu allati laa saabi'a lahaa fahiya anna allaha khalaqa as-samaawaati wal ard fi 6 ayyaamin قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب كربين جد سبحانه وتعالى واني أغرتيكا تربة كسديت تاني مالي أكنا قافت وأما 6 التي لا سابع لها أكنا جد وأما 6 التي لا سابع لها فهي أن الله خلق السماوات والأرض أفوا واني جهك تربنتاني جدتو wanni jaha ka torbantaane maali jedhee gaafate wanni jaha ka torbantaane maali achirratti duuba waan jedhe wanni jaha ka torbantaane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii fi dachii illee ni uume waan jidduu san jiraallee ni uume likkii guyyaa jaha keessatti uume ayata qur'aanatiin rabbiin sabachiise walaqad khalaqna as-samaawaati wal arda jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii torbanii fi dachii illee ni uumne wamaa baynahumaa waan jidduu san lamaan jiraallee ni uumne hagam keessatti fi 6 ayyaamin guyyaa jaha keessatti jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala likkii guyyaa jaha keessatti rabbiin uumee hobbaase jechu guyyaa jaha keessa rabbi uumee dabarseeti amma ganaa guyyaa 7 ta'aare uumamee dabreeyyu amma ganaa guyyaa 8 ta'aare uumamee dabreeyyu akkasitti duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumee wanni jaha ka torbantaane kana jedheen dhageeffadhaa duuba wamaa massanaa min luguub jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa dadhabbii wayii irraa nun qabannee jedhe uumaa samii fi dachii uumne waan jidduu lamaanii uumne guyyaa jaha keessatti fixuu san keessatti
dadhabbii wayiitu nuntuun jedhe rabbiin asirratti gaafii itti deebi'e namtichi nasaara waan jedheen faqaala albaaba walima qaala wamaa massanaa min luguuba maaliif rabbiin akkana jedhe agartee kaa dadhabbiin tokkollee nuntuun maaliif jedhe rabbiin bakka kanatti jedhee gaafate achirratti waan jedhe qaala lianna alyahuuda za'amuu anna allaha khalaqa alsamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fi 6 ayyaamin fata'aba fastaraaha fi lyawmi assaabic yahuudatu gaafa rabbiin akkana jedhee ayata kana buusee agartee ka akkana dubbate likkii guyyaa jahaa keessatti uumnee hobbaafne rabbiin jennaan rabbiin likkii guyyaa jahaa keessatti uumee fixee achii dadhabee guyyaa sabtiitii fi agartee guyyaa lahadaa kana hara baafatee jedhan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa an haram baafanne hin dadhabne jedhe maal dadhabee hara baafadhaa jedhe kun argami fayakuun ume argama wanni tokko rabbiin haganuma jedha wanni inni akka arkaan ifaajii akka nu'ii kana taabarraa argu hin jiru duuba kijiba isaanii san irratti deebisuuf rabbiin akkana jedhee jedheen duuba mataa miila dubbii ijaabatu su'aali saabic deebisaan gaafii torbaffaadha amma sab'atu allatii laa thaamina lahaa فهي أن الله خلق 7 سماوات قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا سورة نوح كيسة ربنا كنج واني تربك سديت تاني مالي جنان وما ربي سبحانه وتعالى سمي أومي سمين تربة والقبة جلان أومي غنا أغرتي ديبتي جهتين ديبتو شنتين ديبتو تربة برا دبرتي غنا جها في أغرتي كا سديتي في سقلي في كدن اللين دايتو أوممتي إرابه ربي نجيسي سبحانه وتعالى سمي تربني جدي وني تربة كغنا جهنتاني كنا ناولين جرتنيمي حفظا كاكاچيلت أكنا جدين دوبا إجابة سؤال الثامن ديبسان غافي سديت تفادا غافي سديت تفا وأما الثامنة التي لا تاسع لها فهم حملة العرش وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 واني أغرتي سديت سقلنتاني مالي واني سديت كسقلنتاني مالي باتو أغرتي عرشي رحماني جدين ور عرشي رحمان باتين أبتون سديت ملائكة سديت ربي تو آية قرآن دبت كنو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 جد عرشي رحمان باتين أبت قياك يا ما سنين كيستي سديتين سن إنو ورما ملائكات إسان تباتين أبتاني جد ربي نكمي سني دبرسي ورباتو أغرتي ربي هميتي غنا سقلنتاتو غنا أغرتي قدان انتاتو غنا مال انتاتو دوبا إجابة سؤال التاسع وأما 9 التي لا عاشر لها فهي معجزة موسى 9 قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات واني سقلك قدان انتاني مالي جراني غافتا واني سقلك قدان انتاني مالي جراني غافتا واني سقلك قدان انتاني معجزة ربي سبحانه وتعالى نبينا موسى دافكني معجزة ربي نبينا موسى دافكني كأكا أولين كأكا أغرتي أولين جوي تأو كأركا بباكا يتيك زي باسو أدو تأو معجزة أكنا كنا فكاتو كنبي يما إسات الرتك أجيلتو سقر ربي كنيف وأنا كيسا تكون ربي نودبته كان هميف دوبا معجزة نبينا موسى داف ربي كني كتاب إساني كتورات كيسا اللي أكنا مجر كتاب إساني كإنجيل كيسا اللي نجرى دوبا ونكون نبيكا دوبا كلافون دندهن itti walii galan duuba akkana jedhe إجابة سؤال العاشر وأما العشرة التي لا 11 لها فهي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها واني كدنك كدني تكو هنتاني مالي جدني غافنان واني كدنك كدني تكو هنتاني مالي جدني غافتن دوبا جوابك واني كدنك كدني تكو هنتاني ربي يواتي وان تكو دلائد خيري كدن سي بريسا آية القرآن ربي دبت كيرين تكا قبطي كدن سي قبا يو كيري تكا تدلائد كدنين سي ايامتي سنيغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجدت السلام عليكم إن كدن ورحمة الله إن كدن وبركاته إن كدن
soddoma argatte jechu kayrii ati waan ati jettee cufa rabbiin agartee waan ati dalaydee fi waan ati jettellee rabbiin kudhan irraa sii qaba duuba akkatti rabbiin dabarsee kana jedheen duuba إجابة سؤال 11 وأما الأحد عشر التي لا ثاني عشر لها فهم إخوة يوسف واني كدني تكو ككدني لما هنتان مالي واني كدني تكو ككدني لما هنتان مالي جرئي قافة دوبا أبوليين نبينا يوسف بوليين نبينا يوسف نما كدني تكو جي ilmaa yaaqub nama 11 obboleeyyan nabiyanaa yaaqubii jedhe duuba argamanii dabran sun martu ganaa nabiyanaa yaaquba deebi'ee horee obboleewwan san 11 irraa 12 godhu duuba akkana jedheen duuba akkana deebiseef kuni martuu waan kitaaba isaanii keessa jiru qissaa isaan keessa sabatee kijibsiisuun dandahan duuba in qeebalan وأما الإثنى دوبا قرتي إجابة سؤال الثاني عشر deebisaan agartee ka gaafii 12 وأما الاثنان عشر التي لا ثالث عشر لها فهي انفجار الحجر إلى 12 عينا واني كدني لما كدني سدين تاني مالي أكنا جراني قافة واني كدني لما كدني سدين تاني مالي روهن صدقاتي كبشان كيساد اوهي اي دغا بني اسرائيل agartee gaafa nabiyana Muusaa rabbi itti erge dhagaa agartee kaa keessa bishaan bakka 12 burqe akkasitti duuba gosti banii Israa'el 12 tana gosti kun irraa haa dhugu 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 jedhee akkasitti nabiyana Muusaa addaan qoodee fi akka namuu waliin dhabne akkasitti dhagaan keessaa gabburqa dhagaa keessaa bishaan bakka 12 burqa mu'jiza agartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala kenne isa kana jedheen duuba kuni waan isaan beekanii kijibsiisuu hin dandeenye duuba waan jedhe ijaabatu su'aali الثالث عشر وأما 13 التي لا 14 لها فهم إخوة يوسف وأبوه وأمه واني كداني سديه كداني أفرنتان مالي جراني قافة deebisaan sanii ilmaan agartee ka obboleewwan nabiyyanaa Yuusuf 11 fi abbaa Yuusufiin 12 fi haadha isaaniitiin 13 13 kana jedheen 14 ta'uu hin dandahani dabran ka addunyaa irraa galanii gana addunyaa gubbaa deebi'anii hormaanni isaanii eda'ee gana achi bira dabruu hin dandahan akkana jedheen nabiyyanaa Yaaqubii fi niitii isaatii fi obboleeyyan Yuusuf 11 nama haganaati jedhee walitti 13 Allahu akbar deebisaa jaa'ibaa kenneef duuba إجابة سؤال 14 الشيء الذي خلقه الله وأنكره واني ربين أغرتيكا أومي أفما كأيجب بمالي جراني قافة واني ربي أفما أومي أفما كأيجب بمالي جراني قافة قافين قراني أفرفان قافي درانيتي واللبا واني ربي أفما أومي أفما كأيجب بمالي جراني قافة أجائب كنت ديبي سلالي سمو أجائباك ربين كنيب adingi maashinii jedhan ka ammaan kana daddafee kalkuleet godhurra sammuun isaa gaafa san kalkuleet godhee wayitti baya sinii galee waan jedheen duuba suni sawtul hamiiri sagalee harreeti rabbii waan jedhe inna ankara al-aswaati la sawtul hamiir irra jibbamaan sagaleedhaa sagalee harreeti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra jibbamaan sawtii sagalee harreetii sawtii harreetii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala sawtii harree iyyansa harreedhaa san rabbiin ni jibbe jibbaa isii garsiise aayata qur'aanatiin rabbiin dubbate wanni rabbi ufumaa uumee ufumaa jibbe maali jennaan akkana deebiseef duuba sinii galee akkana jedhe ijaabatu su'aali الخامس عشر الشيء الذي خلقه الله وعظمه كيدا duuba waan jedhe wanni rabbiin ufumaa uumee ufumaa guddise wanni kuni guddaadha jedhee rabbiin guddise maali jedhanii gaafatan wanni rabbi ufumaa uume ufumaa guddise maali jedhanii gaafatan duuba deebisaa kenne kaydun nisaa'i
mala dubartiiti jedhe mala dubartiiti rabbiin ufumaa uume ufumaa guddaa jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inna kayda kunna عظيم ملي دبرتي دا كان قدار أجي ربي سبحانه وتعالى قصة نبينا يوسف إرت تقاف نبينا يوسف قلنا تربه سفته ربي سبحانه وتعالى إن كيد كنا عظيم ملي دبرتي دا أكملي جبار أجي ربي قدنا إسايمي أكملي قدار أجي إن كيد الشيطان ضعيف أجي ملي شيطانا لا فاد أجي ملي دبرتي دا إمو جبار أجي ربي سبحانه وتعالى namatti garagalan dhukkeetti kaasuu danda'an duuba akkana jedhee deebise duuba ijaabatu su'aali saadisi ashara deebisaan gaafii 16ffaadha ashay'u alladhii tanaffasa walaa ruuha fiihi wanni tokko ka lubbuu qabu ka hafuura baafate ka lubbuu hin qabne ka hafuura baafate maali jedhanii gaafatan wanni tokko lubbuu hin qabuu fi immoo hafuura baafatee jira wanni agartee lubbuu hin qabne ka hafuura baafate maali jedhanii gaafatan ajiib deebisaa agartee sammuu akkamii rabbi isaa kenne abu ubeyd inni ajaa'ibda duuba waan jedheen duuba fahuwa subhu suni subhiidha jedheen subhi barii sani jedheen duuba rabbiin aayata qur'aanatitti waan jedhe wassubhi idhaa tanaffas akkana jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala barii yeroo inni agartee kaa hafuura baafate jedhe dubbate rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafti yoo bariitee ifte hafuura baafate jedhama yeroo ife jechuu ma'anan dubbiidha ay adaa'a jechaadha ijaabatu su'aali saabii ashara gaafiin 17ffaadha deebisaan 17ffaadha alqabru alladhii saara bisaahibihi qabriin agartee kaa saahiba isii qabriin nama keessatti awwaalan fuutee deemteen qabrii eenyuti jedhanii qabriin saahiba isiitiin deemte qabrii eenyuti jedhanii gaafatan qabriin saahiba isii fuutee deemteen qabrii eenyuti jedhanii gaafatan anaafsi hin dhufu wanni kun cufti qur'aanuma keessa ciisa bakka biraatii ittiin finne hadiisa irraallee ittiin fidu qaallichi qur'aanarraa malee ajaa'iba rabbii hikmaa rabbii kana waan jedheen duuba xuutu yuunusa qurxummii nabiyyanaa yuunusi gaafa bahara keessatti nabiyyanaa yuunus darban qurxummiin fuutee isa liqimsite garaa qurxummii keessa seene bahara keessatti darbame bishaan jala dabre bishaan jalatti qurxummiin liqimsitee garaa keessa kaayatte achii bakka sanii fuutee deemtanii daaritti baaftee haqqifte qabrii isaatti fuudhee isaan deeme jedhaniin duuba eega garaa qurxummii seene qabrii seene sila gana achii fuutee deemtanii maddi ittiin baatee haqqifte duuba nabiyyanaa yuunus achii ganaa rabbiin ka'ee ammallee nabiyyummaa isaatti isa deebisee ammallee ummata isa erge qabriin saahiba isaatiin deemte eenyu jennaan qurxummii nabiyyanaa yuunus liqimsitee fuutee deemteen sani jedheen duuba dhageeffadha akka inni itti jawaaba deebise duuba ijaabatu su'aali الثامن عشر أما الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات فهي السنة فيها 12 شهرا في كل شهر 30 يوما في كل يوم 50 صلوات 5 صلوات عفوا أكنا جدي دوبا غافين قرآني سدت تفاراني الفاتا waan jedhanii muyni tokko kadamee 12 qabu cufa damee sanii irra baalli agartee 30 ka jiru cufa baala sanii irra fireen 5 ka jirtu maali jedhanii gaafatan su'aalli isinii haa galu irra isinii deebi'a qaceela qabadha muyni tokko ka damee 12 qabu damee 12 qaba muyni tokko damee kanarra baala meeqa jira jennaan damee tokkocharra baala 30 jira damee tokkocharra baala 30 jira baala tokkocharra firee 5tu jira baala tokkocharra firee 5tu jira nuu himi jedhaniin kana waan jedhee muyni tokkochi sun
amata waggaadha amata tokko jechu dameen 12 baatii 12 jechu baatiin 12 waggaa tokko keessa baatii meeqa jira baatii 12 jira waggaan tokko baatii meeqa of keessaa qaba sanaan tokko baatii 12 of keessaa qaba hayyee muka san gubbaa damee san gubbaa maaltu jira baala 30 jira baalli 30 sun jiini tokko guyyaa meeqa of keessaa qaba jiini tokko bultii 30 of keessaa qaba damee sanirra ka jiru baalli 30 sun bulii 30 sani jedheen gaafii ajaa'ibatti deebise baalli tokkochi firee 5 ofirraa qaba firee 5 salaatan 5 jedheen ka guyyaa keessatti argamu guyyaa tokko keessa salaata meeqa jira salaata 5tu jira akkatti deebise duuba gaafii qubsa ajaa'ib akkatti rabbiin isaa kenne aqlii rabbiin isaa kenne ajaa'iba jetta duuba achii duuba wamaa miftaahul jannaa jennaan fahuwa laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullah wanni agartee qulfiin jannata ittiin banan maali jennaan laa ilaaha illa allaahu muhammadan rasuulullaahi jechuudha jedheen duuba booda san maaltu argame duuba fa aslama jamii'un cufti isaanii ilmoon takka ka keessaa nafin islaamayan duuba oduu biraa keessatti namticha san gaafate inni illee gaafii kana gaafannaan gaafii takkatti duubaa tana gaafannaan namtichi agartee qeessichaa deebisuu dadhabe ummanni inni gaafii 19 sii deebisee ati gaafii takka deebisuu dadhabde jedhaniin achirratti namni tokko duubatti nafne akka jirutti agartee warri charchii isaanii keessatti walitti qabaman taabota isaanii keessa walitti qabaman akka jiranitti islaamayan duuba namni tokko kan irraa duubatti nafin namni tokko ka duubatti nafin akkasi islaamayan duuba yaa obboleewwan keenna warri agartee kiristaanaa ka ammaan kana jiran kun ilmii biraa namarraan fudhatanii ilmii aqliiti ilmiin isaan ittiin deeman ilmii aqliiti kitaabarraa wanni isaan namatti himanillee hin jiru wanni sirraa fudhatanillee hin jiru duuba aqlii keessan dalaysiiftanii aqliidhaan itti duulee namni bifa amma agartee kaaqaallichi kunnuu dalagee amma agartee seenaa keessatti barreessanii kitaaba saalihitootaa keessa barreessanii nu dhihaate kanaan itti duullee warroota agartee kaa kiristaanaa kana gama diinii seensisuun galata guddaa namaa qaba namni kun agartee jecha haganaa kana isaanitti gaafii isaanii deebisee duuba akka jirutti agartee ummanni guutuun islaamummaa seenan jechuudha kanaaf haala gaariidhaan warra kana qabannee warra jaahilummaan itti taphattee wallaalchi itti taphattee darajaa kanaan jiru kana harka qabachuu qabnaa jajjabaadhaa isin jedha wajazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum kanatti aansuudhaan wannan isinitti dhaammadhu peejii kiyya filaa'u godhaa feesbuuk illee akkasuma filaa'u godhadhaa jala deemaa waan akkanaa babbareedaa kana walii himna muuziqaa asirratti isin barsiisutti hin jirru weelluu asirratti isin barsiisutti hin jirru wanni agartee as gubbat dubbatama kitaaba rabbiiti hadiisa nabii keennati seenaa sahaabdotaati seenaa saalihitootaati seenaa taabi'iyootaati seenaa warra gaggaariiti akkuma arguu jirtan akkuma dhaga'u jirtan kana jechuudha kanaafuu agartee jabaadhaa filaa'u godhaa hordofaa isiniin jedhaa akka ilmiin tun isinin dabarre akka irraa fayyadamnu insha Allahu ta'ala waliin hundi keessanuu sheer walii godhaa obboleewwan keessanitti affeeraa ka mana weelluutii fi mana adda addaa keessa ta'anii yeroo kana agartee yeroo isaanii qaalii rabbiin irratti herregu jiru kana akka maletti fixu jiran kana warra agartee san nama tokko yoo nama muslimaa ka agartee ka lubbuun itti taphattee bakka adda addaa keessa deemu kana yoo as deebiftee bakka kana fiddee rabbiin rahmata godheef galata guddaa argatta rabbi biraa obboleettii kararraa maqi obboleessa kee kararraa maqi haa gurri isaa waa dhagahu takkii qaceelee ittiin milkaa takkii ragaa itti ta'ee anillee ofirraa agartee kaa waan silaa rabbiin na beeyse itti dabarsee atillee itti dabarsite guyyaa borii akka gidee rabbi biraa fixatu ummanni nabi muhammad ummata da'waati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni ummanni tun ummata caaltuu taateen ta'amuruuna bilma'aruufi wa tanhawna anil munkari nuun jedhe
karaa keeylititti wal yaamanii karaa sharrii irraa wal dhoorganii kanaaf ummata caaltuu taate jedhe rabbiin nu faarse duuba yoo akkana taate akkamitti YouTubein kiyyallee maqama kanaan jira asirratti share walii godha inshallah waa'ee salaataa fa achirratti oofu jirra akkaataa wudu'aatii fi waan adda addaa akkasitti duuba jala deemaa isiniin jedha inshallah mara rabbi isinirraa jaalatu wajazakumullahu khairan barakallahu fiikum amma salaani nu biraa ga'e hirmaannan keessan jabaa haa ta'u yeroon ammaa tuni akka kanatti nu mijjooytee wal barsiisuu dadhabuu kennan mala ammallee abbaan rabbiin laaffiseef waan an isinii dhaamu jawwaala keessan keessatti seef godhadhaa waraabbii akkanatti gadhiifamu kana nimoorii keessa galfadhaati wanni kun baduu dandaha yeroo hedduu obboleewwan kan keetiin ergitee ofiillee irraa fayyadamte akkasitti namallee fayyaduu danda'uu keetu mala gama kanaan agartanii wal haa gargaarru insha Allahu ta'ala wanni har'a jirtu boriin jirtu wanni bor jirtu iftaan hin jirtu zamanul aakir jirra duuba akka wal gargaar agartanii walii daddabarsuu fi wal gargaaru akka hafazuu dandeettanitti akkasitti itti jabaadhaa isiniin jedha salaanni nu biraa ga'e assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma assalaam ila liqaa